Suudhaan viidiyoo isii maa gadi hin dhiifne kanaan jettanii ani gadi hin dhiisu namatu wal lolaa nama wal fixaa jedheetiin hin sodaa. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuhu. Ashama harkamuuni kabajamtootaa fi hordoftoota keenya akkam jirtan jirtu baga jiraattanii bakka isin jirtan hunda nageenya rabbii guddaa si waliin haa jiraatu isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Asumatti aansee maal isiniin jechuu barbaade warroonni fuula akkana nama ta'u dawaa isaa beektan komantii jalatti na barreessaa isiniin jira fuulli kiyya na badee jira dhugaa rabbii wanta itti hin godhin hin jiru jechuudha. Nanti dabalaa deemuu malee wanti inni irraa qannase hin jiru jechuudha ni argitanii miti. Qoricha kaan bita uummata kunillee bareeda kana biti fayyadaminaan jedhanii kunillee bareeda kana biti fayyadaminaan jedhanii jechuudha wanta hin dibatin hin jiru jechuudha. Nanti dabalaa deemuu malee waan irraa qannasu hin argine jechuudha kun asiin fa'aa sirriitti nama taa'ee ni argitanii miti. Sirriitti nama taa'ee jechuudha duraan nan hoosisu amma na hoosisu jalqabee duraan nan hoosisu ture amma na hoosisaa na boba'aa jechuudha gijan saamunaan dhiqadhu duraan nan hoosisu. Warroonni dawaa isaa beeytanii jechuudha komantii jalatti na barreessaa isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya har'aa sa'aadaan maal qabattee dhuftee maaliin nu dhuftee jechuun keessaniin oolu jechuudha wanta har'a qabadhee isinii dhufe waan haaraa qabadhee isinii dhufe jechuudha maa inni badaa roozaa argame roozaa mul'achuun ooltu roozaa qabattee dhufte sa'aadaa jettanii akka isin eeggataa jirtan isiniin beekaa jechuudha yookaan roozaa qabadhee dhufe yookaan waan biraa qabadhee dhufe mee maal qabadhee dhufe isin agarsiisamoo isin himamoo akkam isiniin jedha kabajamtootaa fi hordoftoota kiyya. Qaata boonnaa uummata akka boo'ichu mata balaa deemu malee wanti hidhataa deemu hin jiru jechuudha rabbi waan boo'ichaa nurraa haa qabu. Wanti ani qabadhee dhufee waan jechuun waa'ee roozaa kana jechuudha roozaan hin argamne akkuma isin yeroo mara bakka amma saalfadhe gara keessaa viidiyoo gizee waraabuudhaaf deemu roozaan hin argamne gizee jedha jedhu jechuudha afaan kana wal hidhaa jechuudha maaliifi. Yaa rabbii kiyya gaafuma kam hordoftoota kiyya gammachiisaa roozaan argamte kun roozaan argamtee jirti jedhee roozaa qabadhee dhufee gaafuma kam hordoftoota kiyya keenya gammachiisa jedheetiin yaadaa jechuudha. Baay'ee tokko nufitti saalfadhe yeroo mara jechuudha yeroo roozaan hin argamne jedhee dhufee fuula keessan dura taa'u jechuudha baay'ee tokko nufitti saalfadhaa jechuudha maaliifi. Jechuun nullee isin argamtee isii dho'isinee yookaan waa wahii gochuu osoo hin taane osoo isin argamtee isii tana fuunee as baasnee isinillee gammachiisuu yaadna malee jechuudha. Akka isin cinqamaa jirtanis akka isin eeggataa jirtanis waan marayyuu hin beekna jechuudha. Wallaalee garuu ammootuyyuu roozaan hin argamne isiniin jira kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa ani waan roozaa kana gizee haasa'uu hin beeku dhimmanis qabachuu hin danda'u keessi kiyya bakka nan danda'u jechuudha waa'ee isii kana dubbachuudhaa fi dhugaa rabbi dubbachuudhaa fi wanta hin qabadhee dhufe jechuudha hordoftoota kiyyaa. Waan biraa dhiisaa viidiyoodhaan duraan isin dalaguu turte irratti iyyuu yaadni isii miidhamni isii baay'ee tokko namaa galaa jechuudha miidhama isii har'a argitanii miidhama isii aga duraanii eessa jirtanii nuun jechaa jirtanii jechuudha. Dhugaa keessanii jechuu hin dandeettan isinii garuu nuti ammootu iyyuu jechuu hin dandeenyu isin jedhaa malee nuti jechuu hin dandeenyu jechuudha. Viidiyoo roozaa tokko jechuudha ka ammaa tahee ka duraanii tahee. In beeku akkuma dura isiniin jedhe viidiyoo dura gadi isinii dhiisi tokko irratti mucattiin Dubaay jirtu takka goddanyaa roozaa turtee waliin haasa'uu turanii viidiyoo akkana irratti ergitee sa'aadaa mee ilaalee wanti kun waan ammaati moo waan duraaniiti jettee irratti ergitee isiniin jedhee haga wayii isinillee haasa'uu ture jechuudha garuu viidiyoon ni jira viidiyoo gadi isinii dhiisne wanta gadi isinii dhiise suuraa fi barreeffama wayii bichaadha kan gadi isinii dhiise jechuudha. Viidiyoo san maaliif gadi hin dhiifne jettanii namoonni baay'een na gaafataa jirtan. Viidiyoo san gadhiisi viidiyoo san maaliif gadi hin dhiifne sa'aadaa gadhiisi naan jiraatanii jechuudha. Viidiyoo san yoo gadhiisi namni wal lolaa namni wal fixaa isiniin jechuu ture jechuudha. Illee namnummaa wal fixe sun walaa fixu kabade lubbuu namaati akkamitti viidiyoo gabbaasuu diddaati viidiyoo kana maaliif gadi hin baafne jettanii kuni gaafii nama baay'eeti jechuudha. Viidiyoo san gadillee baasuuf hin wallaallee garuu ammootu waan gabbaasuu na dhoorge jira viidiyoon suni viidiyoo dhiiga of keessaa qabu jechuudha. Viidiyoo san yoo ka gadhiisu taate koopiraayitiin irratti tahaa. Abbaan yuutuubiin adabbiin irra kaayaa yuutuubiin irra gubachuuf ammalaa ka jedhu namni illee wal lolaa ka jedhu waan baay'ee yaadee gadhiisuu dhabe jechuudha. Garuu isin namaaf hubachuu hin dandeessanii namaaf hin hubattanii xiqqoo isin namaaf hubadhaa namaaf yaadaa isiniin jedha. Kabade lubbuu namaati abbaan fixe sun walaa fixu gabbaasi viidiyoo maaliif qabattee bira teetta naan jettanii nama baay'ee komantii jalatti naan rabsaa jira nama baay'ee komantii jalatti waan hin taane naan jechaa jira jechuudha. Garuu walii hubachuun barbaachisaadha akka isin amma achi teessanii achi murteessitan sanii miti jechuudha asii maaliifi. Nutillee waan silaa tahamuu qabu taasisaa jirraa jechuudha gara jalaatiin waan hunda miidiyaa irratti ol baasuun hin barbaachisu. Akkuma dura isiniin jedhe waan silaa tahamuu qabu gara keessaatiin ni taasifna waan silaa miidiyaa irratti ol ba'uu qabu miidiyaa irratti ol baafnee hordoftoota keenya biraan kenna jenneetiniin waan silaa tahamuu qabu taasisu jirraa jechuudha.
kabajamtootaa fi hordoftoota keenya maal isin jechuu barbaade asumatti aansuudha. Warroonni hangaarraan tanaa du'aa nu gootanii nu jajjabeessaa jirtanii asumaa nu galatoomaa hin dagadhe silaa jalqaba irratti isin jechuu qabaa hin dagadhe galatoomaa isin jira. Gadi isin dhiisuu baadhu jechuudha. Haga wayii xiqqoo isinitti agarsiisaa jechuudha viidiyoo san garuu mara gadi hin baasu. Viidiyoo dhiiga of keessaa qaba koppiraayin irra taa'u yuutuubiin irra cufatu fa'aa malaa jechuudha. Yuutuubiin irra cufu fa'aa malanii jechuudha. Ammallee ani irra guddaa jechuudha. Amma yuutuubii yoo cufate illee cufatu yuutuubii irra hajaa hin kaayanne jechuudha. Namni maaliif wallolaa xiqqoo isii maaliif walii hin obsine ka jedhu wayii achi bal'iseetiin yaade malee akkasii yaaddan sanitti hin yaadne jechuudhaani. Kanaafuu iyyuu viidiyoo kana hanga wayii isinitti ni agarsiisa. Marallee isinitti hin agarsiisu irraa mummuree jechuudha. Irraa mummuree isinitti agarsiisa viidiyoo kana mara isinitti hin agarsiisu. Yaa rabbii kiyya akka gootu simatu beekama mara iyyuu simatu harkaa qaba. Fi hordoftoota keenyaa warroonni abbaa roozaa na gaafachuu jirtanillee abbaan roozaa maal tahee maaliif mul'anne jettanii na gaafataa jirtanii abbaan roozaallee haaluma garagaraatiin waanuma garagaraatiin dalagaa garagaraatiin biizii ta'anii jechuudha. Dalagaa biraa osoo hin taane waa'ee dhimma roozaa kanarratti biizii ta'anii jechuudha. Akkuma isiniin jedhe yeroo baay'ee irra deddeebi'ee isinii himeetiin jira. Waan hunda miidiyaa irratti ol baasuun barbaannu jedhee isinii himeetiin jira. Garuma keessaatiin waan silaa ta'amu taasisaa jiranii jechuudha. Abbaan roozaallee kanaaf badanii miidiyaa irratti ol baanii mul'achuu hin dandeenye waan ta'eef jechuudha. Anillee waan silaa ta'amaa jiru garuma keessaatiin taasisaa jira barbaadaatuma jira jechuudha. Inshallah rabbiin haa mul'isu. Mee viidiyoo isii ka duraanii kanayyuu jechuudha. Viidiyoo isii ka duraanii kana mee ilaalaa. Viidiyoo isaanii isii ka duraanii kanarraayyuu jechuudha. Waa baay'ee hubattanii jechuudha. Hordoftoota keenya isinii jechuudha waan takka nurratti hin murteessinaa. Waan takka murteessuun duratti amma akka isin nurra cinqataa jirtanis ni beekna. Garuu ammootuyyuu isin bakka jirtan sanitti waa wahii murteessu waa bakka wahii ta'anii waa wahii murteessuun nama hin dhibu jechuudha. Garuu ammootuyyuu akka itti murteessantu jira waa murtee akka isiniif fakkaate sanii miti jechuudha dubbichi. Viidiyoo isii ka duraanii kanarraa waa baay'ee hubattan jedheetiin yaalaa jechuudha. Ammallee asitti aansuudhaan viidiyoo isii maa gadi hin dhiifne kanaan jettanii ani gadi hin dhiisu namatu wallolaa nama wal fixaa jedheetiin sodaadhee gadhiisuu dhabee jechuudha. Sanirrallee jechuudha ammallee koppiraayitiin irratti ta'a abbaa yuutuubii na adabaa yuutuubiin irratti cufataa. Jedheetiniin ofirraa shakkee sodaadhee gadhiisuu dhabee jechuudha. Garuu haga wayirraa mummuree xiqqoo isii gadi isinii dhiisaa hin laaltanii jechuudha. Xiqqoo isii gadi isinii dhiisaa jechuudha. Kanaafuu kabajamtootaa fi hordoftoota keenya du'aa nu godha isiniin jedhame viidiyoo kana walumaan haa daawwannu. Biraallee isin jechuu hin barbaanne hadha roozaa wanni ani dhufeef jechuudha. Jireenya kiyya keessa waan na dhibee jira. Dhiifama illee ta'a wallaahi. Waan biraa miti jireenya kiyya kana keessatti waan biraa kana qarqaartanillee hin barbaadu. Wanna hunda alhamdulillah diin qaba. Fayyaa guutuun qaba. Wallahi fayyaa guutuun qaba. Wanni an dhabellee hin jiru alhamdulillah. Namni caaltuun waan hundumarrayyuu fayyaa qabachuudha. Ani fayyaa ni qaba. Garuu moota hordoftoota kabajamtoota kiyyaa waan takka waan isin dararuu barbaade jireenya kiyya kana keessatti yeroo hedduu fatana hedduu fataname bakka dhugaa yeroo takka jireenya keessatti dhugaallee wallaahi namni dhugaa dubbatu namni dhugaa deemullee namni dhugaa hordofullee hin amanamullee dhugaa isin hima hin amanamu ammallee bakka nama biratti huntiyya na cinqamtee jirti. Baay'ee na cinqamtee jirti sammuun tiyya wallaahi gara nafsee tiyya baasuutti deemu gaheetiin jira. Hedduu takka cinqaa wayitu natti jira. Cinqaa san rabbii si haa baasu naan jaa. Hedduu cinqaa kana hin jenne cinqameetiin jira. Wallaahi laazim. Ergaan shaashamanne kana gale jechuudha. Akka osoo hin du'in jiruudhaan barri tiyya cufadhee ta'a jechuudha. Sanillee jechuudha. Ana barri kana cufadhee oola. Guyyaa takka barri kiyya manuma fi alli isii duubni cufaadha. Ana immoo keessuma jira. Akkasitti hedduu na dadhaban. Hedduu maqaa kiyya na nyaachuu barbaadanii. Kanaaf rabbiin warra maqaa kiyya na balleessallee inshallah yeroo gabaabduu keessatti furmaatanii argattanii. Warra hedduu waa hedduu naan jaanillee rabbi isa jaha kafalu warra ilmoo qabullee ilmii isaatiin rabbi isa haa kafalu. Viidiyoo kana xiqqoo isinitti agarsiisa hordoftoota kiyyaa viidiyoo kana laallee walitti dachaana isiniin jedhame viidiyoo kana gara viidiyootti isin dabarsaa viidiyoo kana mara gadi isiniin dhiisuu irraa bummureetiniin jechuudha kan isinitti agarsiisu
mara gadi dhiisu. Viidiyoon kun garuu kan ammaatii miti kan ammaa taanatti hin fakkaanne jechuudha. Mee gara viidiyootti tarree walitti deebine isiniin jedha. Argitanii viidiyoo kana ilaalaa, viidiyoo kana bichaa ilaalaa. Fakkaatteen akkatti ilaaletti jechuudha. Mucattiin illee akkasumatti dhibee saadaa wanti kun waan ammaa taaree waan duraanii ta'uu hin ooltu jettee irratti ergitee garuu anammootu iyyuu viidiyoon jechuudha. Bakka inni irraa mummure sun bakka hin jiraami kaa viidiyoo hagi isin agarsiise kun bakka xiqqoo isii haga wayii jechuudha. Bakka nama irraa mummuree isin irraa hambise kun jechuudha baay'ee tokko garaa nama nyaata. Anta roozaatu na dhibdee hordoftoota kennaa akka godhu dhabeetiin jira malli nabba deemee mala wayinaadha mala wayinatti himaamee akka godhu wallaaleetiin jira wallaahi natti bu'e bakka yaanni mataa na qabee waan godhu wallaale bakka kophaati waan godhu wallaale qaata yaannaa qaata cinqamnaa maatii isiitii wajjin illee anama waa mararrayyuu jechuudha maatii isii santu bakka maatii isii sana akkamitti ija keessa laala maatiin isii sun keessattuu gizeen argan jechuudha hin maraatan akka waan maraattee kana godhatte haati isii gizeen argitu jechuudha keessattuu. Angizee jedhe kulle viidiyoo waraabuu isaanirraa viidiyoo waraabuu natti ulfaataa jechuudha. Isaanirraa viidiyoo waraabuu hin barbaadu maaliif isaanii boo'ee akkas godhatu san gizee arguu garaan nan danda'u viidiyoo irraa waraabuu natti hin tolu jechuudha. Kabajamtootaa fi hordoftoota kiyyaa waan isiniin jedhu hin beeku mala bichaa mala wayii bichaa manaa natti himaame waan godhu wayii bichaa natti himaa garuu waan akka kiyyatti jechuudha. Mee waan silaa gochuu qabu mee natti himaa isinillee isiniin mari'adha akka godhu wallaalee isiniin jedha hordoftoota kiyyaa waan godhu bichaa natti himaa. Waan godhu takkayyuu wallaaleetiin hin jira isiniin jedha hordoftoota kiyyaa. Wanti biraa wanti isiniin jechuu danda'u takkayyuu hin jirtu. Tanuma wanta irra qabadhee isinii dhufe isiniin jira. Inshaallah waan irra geenye isin biraan geenna. Galatoomaa nagaan nu tura isiniin jedha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nagaan naa tura.